Obboloota koo viidiyoo kanaan gadhumaatti dhaggeeffadhaa. Waa irraa barattu jedhee yaadamuu danda'u mucattii tana mudatee hundumti keessanuu ilaalaa irraa of eeggannoo godhaadha. Haa ta'u malee baduun qallaalii miti. Akka qallaalitti hin fudhatinaa. Haa ta'u malee mucattiin tun akkuma argaa jirtanii baduudhaaf yaaltee turte. Haa ta'u malee kaameraan mana keenya hin jiru. Kaameraan mana keessattuyyuu kaameraan mana dhabamee hin jiru jechuudha. Yaa ta'u malee kaameraanis jiraatee jiraachuu baatee qabamtee deebitee mucattiin tun akkuma argaa jirtanii ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubii kana jalatti argamtanii bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jechaa egaa obboloota koo ijoolleen kun madaamii keessa jirtan keessattuu viidiyoo kana dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti waa irraa barattu jedhee yaada akkasumas hin fayyada keessattuu warreen baduudhaaf yaaddanii yookiin immoo karoora qabdanii dhugaa dubbachuuf baduu waan salphaa isinitti hin fakkaatinii egaa mucayyoon tun akkuma argaa jirtanii baddeetu manni muluun alli akka jirutti kaameraa dhoksaa qaba. Haa ta'u malee zeegaa biyya biraa waliin hojjetu tuni Itoophiyaadha kan baddu tuni egaa yeroo baddu kanatti ishiin irree waraabat turte kaameraan illee hin jira. Mucattuun sun hin qabamte jechuudha. Mana gaafa alatti ba'anii hojiin irree hin argamu. Warreen ala jiran warreen ala ba'anii fafakkeechanii jiraatan kuni inuma namatti fakkaata dhugaa dubbachuuf alli baay'ee waaqa nama kaffalchiisa. Baay'ee nama hin jedhamne. Maaliif akka ati yaaddisiif hin ta'u. Amma baqa madaamina guddee nam ba'aa nam badaa yookiin daboosni si xiqqishuudha warri ala jiru birrii baay'inaan hojjetaa jettanii mana madaamiti mana koontiraatantii muul abada hin ba'ina birrii xiqqoodhaan hojjettanii of jijjiirus ni wayya birrii baay'ee argattanii alatti eenyuchuun yeroo tokko hin argamaa yeroo tokko hin dhabamaa keessattuu immoo inni haa ta'uti egaa yeroo akkanatti badan kana kaameraa waraabaa akkasuma dabalataan riyaashii amma wajjiniin hojjetan jechuudha waraabat turte bilbilaan irree dhiibbaa namarratti fida ijoollee akkasiitii beektanii yeroo baay'ee poolisiin qabee gara biyyaatirree hin galchu gaafii hedduu nama gaafatu gaafii amma hin jedhamne kan gaafatanii yeroo dheeraa hidhuu jechuudha. Kanaaf iyyuu baduurra cakkantanii hojjettanii of jijjiiruu isiniif wayyaa. Sinin jedha obboloota koo egaa waan mucayyoota nama mudate baduuf yaaltee yeroo baatus beektanii akkuma argaa jirtan wantanii waraabe waan ta'eef kaameraa waraabe mumuddamaa yoo akkam sinitti cima ta'e akkanatti ofirratti beeksisu osoo hin taane hin jiraa miti tooftan ittiin badan zimbiloo akkanatti mumuddamuu akkanatti sosocho'uu akkanaa kan osoo hin taane kan waliin hojjettan sanitti isheen hin beektu yoo ta'e ittillee hin himina akka baddullee ittiin himtu turte garuu immoo nan baha jetteeti kan itti himte. Kanaafuu barumsa isiniif yaa ta'u obboloota koo baduun waan qallaalii miti kan wajjiniin hojjettanis immoo zeegaa biyya biraa waliin gaafa hojjettanii isaan waan gaarii siif yaada waan ta'eef kana isaanittillee himuun irra hin jiruuti irratti beekullee hin qabdu turte akkasitti mucayyoon tun qabamtee xiyyaaqee baay'een gaafatee isaanillee waa adda addaa attee akka baasetti qabsiisanii jechuudha. Kanaafuu iyyuu poolisiin immoo si qabnaan waan akkanaatti kanarratti si qabnaan baay'ee nama hin jedhamne rakkoo cimaadhaa sin jedha of eeggannoo godhaa siniin jechuun jaaladha obboloota koo of eeggannoo waan salphaa miti. Kanaafuu warreen waan kana yaaddanii adaraa keessan of eeggannoo godhaa siniin jedha. Nama tokkorraa immoo waa tokko arganii barachuu waan guddaadha. So dhugaa dubbachuuf warreen waan akkana yaaddanii tooftaan badinsaa kanarra yookiin immoo akkaataa ittiin socho'anii yaala ittiin socho'uu keetirratti si beeku waan ta'eef kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa xinqaaqee godhaa gaafin aan baddeerra aan alatti baatee rakkatturra poolisiidhaan qabamte gaafii hedduu kan gaafatamtu dhugaa dubbachuuf hedduu baay'ee cimaadha. Yeroo ammaa kanatti immoo waan akkanaa kuni baay'ee seera adabbii cimaa ta'eetii jira. Kanaafiyyuu
adabbii cimaa ta'eetii jira. Of eeggannoo godhaa isiniin jedha. So waan akkasiiti obboloota koo sirriitti of eeggannoo barbaachisa. Seerri amma baay'ee mana hin jedhamne cimaa ta'eetii jira. Keessattuu Dubaay kana keessatti ijoolleen akka duraa asiif achi baduun qaabamnaan dhugaa dubbachuuf kallattii akka biyyatti galfamtu san odoo hin taane hidhamtee xiyyaaqee hedduu si gaafatu xayyaqamtee gara biyyatti darbatamtaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkam yoo isinitti cimtiin ta'e tooftaa yaada sammuu keessan keessatti yaaddanii akkasitti ba'uudha malee akkanatti sochii mucayyoontu socho'aa turte argitanii muuddamaa turte akkasitti miti. Dhugaa dubbachuuf annaa kanaaf haalli ittiin sochiitirree baruun beekuun barbaachisaadha. Ani ala ba'uudhaaf gorsa takka illee isin hin gorsu keen baay'ee ijoollee baay'een dhugaa dubbachuuf hojii dhabanii kan bu'anii kan beela'anii kan qarshii harkaa dhabanii rakkatanii uffata gasanii ba'anii kan ittiin bakka uffata sanarree jijjiirrachuu dadhabanii namoota meeqatu jira. Kanaaf yoo waan akkanaatirraa of qusadhaa isiniin jedha. Keessattuu shamarran ni beektu yeroo ammaa kanatti baay'ee rakkoodha. Isiniin jechuun jaalladha obboloota koo dhugaa dubbachuuf baay'ee cimaa. Maaliif qarshii xiqqaadhaan hojjettee asumatti qaaqamtee akkuma ta'etti boodarree kontiraata kee gaafa xumurte ala ba'uu hin dandeessa jechuudha. Yookiin immoo qarshii kee harkatti qabattee qarshii kee cimmifattee baatee booda ofii keetiif isaan yoo kontiraata kee gaafa fixattee si dhowwuu hin danda'anii kaartileeshinii kee fudhattee baatee qaama keetirree hojjisiifattee akkasitti dalagachuun baay'ee bayeessa akka kiyyatti jechuudha. Garuu amma kontiraata isaanii xumuranitti dirqama gaafatamtalleedha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa adaraa keessanii waan nama tokko mudate waan nama tokko irra ga'ee akka nama biraatirras ga'u gaarii miti. Akka nama biraatirra ga'u hin barbaanne waan ta'eef kanaafiyyuu rakkinni namni tokko rakkate namni sun immoo irraa barachuu qaba. Maaliif ani yoo rakkadhe ta'e nama san barsiisuun dirqama beektanii waan irratti rakkadhe san nama san biraan ga'uun dirqama. Maaliif namni biraati immoo akka kiyyatti rakkatu hin barbaadu jechuudha. Innaa akkasiin jedha obboloota koo waan akkana kanarraa sirriitti of eeggannoo godhaa. Waa'ee laba'uu kana baay'ee rakkisaadha isiniin jedha. So maaliif yeroo baay'ee ijoolleen beektanii osoo qarshii harkaan qabaatiin warreen ba'an hin jiru. Kanaaf qarshii keessan irree hanga ta'e qarshii nama barbaachisaa latti gaafa ba'anii waa'ee nama barbaachisaa nyaatatu jira, uffata jira, dhugaatiitu jira, mana kiraatu jira, waa baay'eetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu baatanii rakkachuun hanga ta'e taaggastanii qarshii harkatti qabattanii waan ittiin sochaatan birrii malee har'a beektanii bakka kamittuyyuu taanaan qarshii malee namni hojii irra si galchuun jiru. Birrii harkaan qabdu taanaan rakkattaa ala baate tooyi ijoollee baay'ee bu'aa jira. Kanaafiyyuu waan akkanaa kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Kuni dhaamsa kiyya. Maaliif namni tokko immoo beektanii osoo beeku gaafa ba'ee akkasitti rakkatee boo yoo argitu garaan iyyuutti si abaataa jechuudha. Garuu immoo bakka beektanii injiraamti rakkistee maal jettee ana akkasitti ba'anis hin jiru. Garuu immoo qarshiin kiyya xiqqoodha jedhanii ijoolleen ba'anis hin jiru. Qarshii xiqqoo saniin hojjettee kontiraata kee xumurtee gara alaatti ba'u dirqama keeti. Inni akkasiin jedha obboloota koo viidiyoo biraatti nagaa walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa tura.